dalagachuun ta'u tanaaf siyaasaa dhiisnee ummata keenyaaf haa deebinu shanee fi Haaji Butaanis walitti dachaanaa isiniin jenne diddaniitti jirtan eega diddan walitti gaddachaanaa jechuun maas isiniif fadhe Jawaar Mohaammed jala deemnee ganamaa galgala badiisaa haasa'uun ni danda'ama laaftu inni nu waan arra jee boruun beeku ta arra jee boruu falleessa ta boru jawu iftaan falleessa wahuma takka jala sadiudaan hin deemunni isa kana qabdee ummata saaxiluun laafaadha namni addunyaarraa laafa shaneetu irra nama dhiba Jawaar irra shaneetu irra nama dhiba saaxiluudhaaf nuti warra shanee saaxilu Jawaar saaxiluun nun dhibdu maaliif shaneenni fakkeessitii karaarra deemti hedduu ragaatti barbaadda shanee Jawaar saaxiluuf ammoo ragaatti hin barbaaddu maaliif ragaan afaanuma isaati waan galgala arraa jee boruu daal faalleessa waan baatii takka dura jee baatii takka booda faalleessa isumaan faalleessa tun sin dhibdu jechuudha saniifuu ummanni keenya dhibee kanarraa waan ogeeyyanni fayyaa jiru akka gaarii dhagaa itti dhiisaa ta Jawaar inni dhukkuba qaba fayyaan qabu irraa haasooyna tasaa ammoo ummanni keenya dhibee kanaan rakkachuun qabu mootummaa dhagayaa waan gorsa mootummaan kan ituuf gujiirra oolcha magaalaan keessattuu amma magaalaan teenya akka Harargeedha rabbii keessan sodaadha amma magaalaan Awwadaa yoo laalle akkaataa jimaan itti bitamu san akkaataa jimaan itti gurguramu san akkatti magaalaan gaggeeffamtu san yoo dhukkubni kun namni tokko gaffite ummanni keenya kun akka jiru murruqnurraata saniifuu magaalaan Awwadaa tooftaa itti warri magaalaadha amma rakkoon Jawaar yoo laalte rakkoon yaasa inni bar joornaalistiidha akka joornaalistii waaso furmaatan qabu waan haasa'u cinaa furmaatan qabu hin qabu inni nama gaazexanyaa feesbuukaati beektaa nama waa gabaasu gisee waatti erga waa gabaasu kun gaazexanyaadha hayyoominaa miti kun beekumsaa maqaa miidiyaan harkasaa kufee fi achirra ba'ee fakkeessa malee beekumsa qabaateeti miti biyya bulchuu miti mana isaa bulchuu hin danda'u tatana ummanni keenya ammoo bulchoonni godina Harargee bahaa kabajamoo obbo Hussein Fayyisoo faan akka gaariitti hojjechaa jiran ummanni dhagaa ogeeyyonni fayyaa achi jiran hojjechaa jiran naannoo Oromiyaa hunda godina hundaa dhagaa waan ogeeyyiin isiniin jiran makiinaa qay masqalfaa fudhadhaa maayikiraafoonaan keessa deemaa ummata keenya barsiisa guyyaa magaalaadhaa bakkatti magaalaan gaggeeffamtu san ummata adda faffageessa maaliif ummanni keenya kun hiyyeessa akka Ameerikaan mana galchitee ulaatti cuftee jiraachuu hin danda'u dirqiituun dhufuun isin haftuu beeka dirqiidha yoo mootummaan gali kara manaa jee hulaalsi cufamtee taa'uu qabda ati qoftiin ammoo anamma qoftii yoo mana teessi yoo ummanni mana taa'uu baate rakkoon hin dhabamtu gaafa manaa baate harkatta mana galuun nama hundaa hojii ta'uu qaba ummata hundaa hojiin tana yoo mootummaan ummata hundaa hojiin lockdown guyya 14 ka godhu taate namni keenya qophaa'uu qaba isiin tun dhibee tana balleessuudhaan kan dhukkubsate manaa fuudhanii haakima geessuun ni danda'ama karakkate manaa fuudhanii haakima geessuun ni danda'ama isii tana irratti mootummaan akka gaarii dalagu jirti irrina qabduun qabdu guutuu waan dandeessu hundaan cinaa dhaabbachuu jiran abbootiin qabeenyaa cinaa dhaabbachuu jiran ummanni cinaa dhaabbachuu jiran akka gaarii dalagu jiran waan mootummaan daleedu tana hunda ummanni dhageeffatee hojii jijjiiruun dirqama ummataati dirqama keenya saniifuu Abiyyiin nutti dhaamaa oolee yoo nuti waan Abiyyiin ja'uun dhageeffanne rakkoon keenyuti nuyi saniifuu dhukkuba kanarraa if baraara ana nama kiyya namaan jibbu akka gaarii jibbu tokko dhukkuba kanaan akka qabamtan hin fadhu namaan yaadaan jibbuu fi adeemsa isaatiin jibbu malee namaan jibbuun qaban namaan gocha isaatiin jibbu malee dhukkuba kana jala rabbiin isin haa baraara hasilaa mana farshooti ganamaa galgala deemtanis rabbiin manatti isin galche alhamdulillah jaa kara rabbii deebi'a hasilaa zinaadhaaf olii gatu taaltanis rabbiin kara manaatti isin deebise alhamdulillah jaa rabbii khayr hasilaa jaartii fi ilmaan dagattanii aluma qofa ceetanis rabbiin manatti isin deebise jaartii fi ilmaan keessanii wajjin xiqqora haa godha maalif araarfadha araarama kadhadha du'aayii ummata godhadha kasalaata dhiistee bakka feete duratti buxaaltus rabbiin manatti deebise yaa Allah jee salaata kee salaati waaqeffatus waaqeffadhu ka kristiyaanaatis mana keessatti akkatti aadaa teetii fi amantii teetitti godhadhu rabbiin wanni balaa tana fideef nu barsiisuuf sila akka ammatti harka dhiqannutti guyyuu dhiqachuun nurraa eeggama arra qofaa miti koronaan kun gandan laallatu akka siyaasaatti nama kiyyaa ganda aangorra kaayattee deemuu dandeessu nama kiyyaan koronaa jalaa baasa jettee gosummaadhaan fi gandummaadhaan deemuu dandeessu koronaan gandummaan qabu naannummaan qabu
amantii laallatu biyya takka illee laallatu dhufaa jiranu biraas nama kudha jaagee ida'uuf ta'a ballachuuf ta'a if qopheessuun taabbaati ogeeyyan dhaga'uudhaan baaraguu miti Juwaar dhiisi reefka rakkaa'uudhaaf qophaa'u jira Juwaar wanni inni maanta mootummaa qeequuf ganama galgala dhukkubni kun gaafa ballate an dubbadheen turree jechuufi amala isaa beeynaamisa waan inni ta'e beeynaama an dubbadheen turree bara jechuufi kuruk maayindi dhukkubsattu sammuu dhukkubsattuun deema gurbaan an dubbadheen turre maaliif gabbee asallaa keessa deemee shaashamannee keessa deemee maayikiraafoonaan ummatan qaraasisne maaliif deemee ummata gilaafziin irreef maaskii bitee ummataan kannine gurbaan kun maaliif ummata deemee hin barsiisne ifi mana keessa taa'eetuma mootummaa daleeytu mootummaa ummataa deemtu tun hin taatu jechaa ooluun hujii miti haasoon barbaannu gocha barbaanna hujiidha barbaanna gocha haasoon mana keessa teessee biyya jaalachuu maqaa ummanni si jibbeef maqaa ummanni si dhaga'uu dideef tanaaniin jaalalla fidadheette afaan amaaraatiinis afaan oromootiinis afaan maaliinis caa'ol tun ummata sin jaalachiiftu kaleen je'ee turee bar jechuudhaaf arraan tana if dura ceetee wanni waa komattuuf tana dhiisiiti lammii teetii laaladhu ummata keetiif gabbee hojjedhu ummata keetiif dhaabbadhu tana si gorsinan dhiisi nurraa qeeqa ammaa walirraa haa dhaabbannu shaneenis dhaabbadha Juwaarii fi Girrisaan deemta mootiin Girrisaati Giraasmaach Girrisaa fi mootiin Girrisaatii fi Girrisaanis hafuura furadhaa dhiisaa amma wanni lubbuu galte namuu dhukkuba kanaan hin qabamin najaa rabbii sinaa baasu ammoo akkumatti ummata keenya kana dhukkuba kana jalaa ifillee nama keenyallee baraaruu irratti haasoynu mala haa uumnu haa nama keenya cinaa dhaabbannee gargaarru barsiisnu taqabnu xiqqoodhaan ummata keenya cinaa dhaabbannu ummanni kun boru dhukkubni kun babal'ateeti akka malee fixuu ta'a nama keenya akka malee balaa fi hamtuu fixuu ta'a baareessuudhaan nama dhukkubarraa dhoorkuu hin dandeessu barsiisuudhaan barsiisu dhukkuba barsiisuudhaan nama keenya dhukkubarraa dhoorkuu dandeessa malee baareessuudhaan nama mana galchuu hin dandeessu tanaafuu waan ogeeyyiin jaan waan pireezidantootiin teenya jettu waan muumichi keenya jau waan dooktar Liyaa Taaddasee ministeerri fayyaa teenya jettu hujiirra oolchuudhaan dhukkuba kana ummata keenya keessatti akka xiqqaatu taasisuun dirqama lammii hundaati Oromoo qofa akka waan dhukkubni kun fixutti kaadireen madrak mootiin Girrisaa madrakii fi Girrisaan madrak akkasi tafarsuun galii siyaasaa lubbuu nama keenyaan hun deebistu siyaasaatti haadhiisnu amma wanni irra fokus godhuu qabnu lubbuu nama keenyaati maaluma namnummaan ganamaa galgala wamuma homatu taa'ee ganamumaa galgala abiyyi mootummaa maali fayya dhabeenyi kana sana keessaa bayi gurbaa fayyaan qabdu hay dhiisi firraa ummanni keenya sirra dammaqe ummanni Oromoo sin dhageeffatu waan Girrisaan si jala deemte sheer gootu kana dhugaa sitti hin fakkaatin nuu biyya keessa si hojii jira waan ummanni si hin nuu beeka nuu godina keessa deddeemu jiru nuu bakka adda addaa deemu jira ummanni si qubaan qabu akka ati ummata Oromoo ficcisiisu deemtu si lakkaa'u jiran maantan ummanni dhiisi hujii teenya dhukkuba kana ittisurratti xiqqaa guddaan beekumsa qabdan hundi wareegama hafaluun barbaachisaadhaa isiniin jenna tanaa hojii wal qabatee Juwaar Mahammad maalii rakkoonsaa fayyaa qabaa Juwaar tajattutti hin dabruu barbaada dhugumaan baanaa beekaa amma ta siyaasaatii miti gurbaan kun dhugumaa fayyaa ni qaba sammuun isaatuun fayyaadhaayi mee maaliif hangaasaan irra Juwaar Mahammad mootiin Girrisaadhaa fayyumaa ni qabaayii je'ee gaafii tana kaasee ta'ettu if gaafadha sababaan qaba waan hin tana jeef gurbaan kun an saayintistii addunyaatiif hin jedhe irraa fudhannee usne harka dho'ineef gaafas an afaan harka dho'aar tureef an biyya 126 gorsaa je eeni gorsitaa enne harka dho'ineef gaafas biyya gaafa gale qeyroo qabsoo xumurree je wandaataa obboleeyyan keenya Oromoon tokkoomte enne harka dho'ineef nu malaali LTV irratti gisee dhufee jarri isa gaafatu mootummaa meeqaa biyya tana gisee jiraa gisee jedhaniin mootummaan lamaa jiraa jee maraatuu isaa eegale hay mootummaan takkumaa mi taa biyyi gisee jedhaniin no taa biyyii fi ta qeyroo jiraa jeen lola eegale
harkadhoyne harad deebi gurbaan kun eegas booda osuma ja'u wanni nin je'in takkan jirtu bilisoomne qabsoon Oromoo dhumattee hanga jechuuge nuti gaasan fudhanneetuma bilisoomne qabsoon Oromoo dhumattee enne mirkaneeffanne hoggu dantaan teesii guuttamte bilisoomne jecha hoggu qirii sitti dhufte hin bilisoomne yoo jette hoggu wiskii dhuyte bilisoomne nuun jecha hoggu wiskiin dhuyne hin bilisoomne yoo nuun jette maaf si dhageeffanna nuti hay wannummaan si dhageeffannuuf maal hoggu qamaqqamte farshoo quufte bilisoomne nuun jetta hoggu farshoon quufne hin bilisoomne jetta gabbaate fayyaan qabdu tanaaf sitti garagalle ragaadha saayintistummaan ati addunyaarra baratteen jirtu jennee gabbaane biyya 26 fi kana kagorsitu mee askanniis hin jenne kijibaa ingilizanyaadhaan wanni ati barreessitu Oromoo biran kuttuu faranjiin si quba qabdu jirtuus hin jenne faranjicha tokko kan tala wantaa fuudhee takka fiddeessan barreessisiistee gabbaasta Afrikaan dootmaarree jetteeti ingilizanyaadhaan weebsaayitii uumtee ifumaa barreessitee akka faranjiin barreessitee fakkeessita Zafinfinne marre FIB jetteeti Zafinfinne posti mobile post jettee ifumaa barreessitee ifumaa irra dhoobda Simeena nuti si godhu jira faranjiin godhu jirtu takka jirtu faranjiin muummicha ministeera eebbifama Afrikaa jettee deemu jirtuun ati moo boleessuma kiyya kanaan udaan diba jettee ganama galgala riba dhabdee mataan si maraate dheengaddamma muummichi ministeera maallaqa badhaadhinaaf guguuru miliyoona madaraashitti doofummaan alalistu jee muummichi ministeera jee hayyoota arrabsee jee hayyoota arrabsaa turee fi akkamiin muummichi ministeera hayyoota xiqqeessa jee televizyiin irrabbee dhiichisaa ture iyyisiisaa ture girriisa baga jee siin jenne akka keetii ka saayintistiin ta'ini an saayintisti jee mana keessa taa'ee dubbii minnaa gurra kas baratee waa uumuu hin dandeenye waa uumaa waan barataniin jee baga jee siin jenne arraas deebitee Itoophiyaan koronnaadhaaf do'aa ta'u arkachuurra gee tattaaffiin saayintistoota keenyaa waa mul'isuurra geessee gisee jedhe Itoophiyaan do'aa argachuu hin dandeessu indi aynatan jamaammaa aqumuu jette ati kakalee hayyuuf xabaqaa turte arraan jamaa kana dhiisaa kajachuu jirtuun eenyuuni hayyootaanii bara abiyyiin barnaatu do'aa tolchen jedhe wo'uma hunda abiyyiin jeesi fakkaata fayyaan qabdu gurbaa hay namni dheengadda hayyoota arrabsame jee televizyiina isaa irratti bee televizyiinni san Oromooti miti in fact kasaati naggaatee abba lamatti gurguratee jira televizyiinaas gurguratee jira gurbaan akkuma mana gurguratetti maallaqa OMN alaa guurramu naan nyaataa ka biyya keessa advertaayisii fi maarree isin nyaadhaa jee abbootii qabeenyaa lamaatu televizyiina harkaa qaba breaking news Oromoodhaaf televizyiinni gurguramee jira OMN gurguramee jira agreementii isaanii harkachuudhaaf tattaafachaa jirra isiniif saaxila akkuma mana gamoo Ameerika gurguratee niira 650 kiisha kaayyatee callisee afaan tab godhatee taa'etti as dhufee televizyiinaas gurguratee jira gurbaan hattuudha dheengadduma hayyootaaf afaanuma nagayaatiin Oromoon tun hundi si garti dheengadduma afaan keetiin muummichi ministeera wallaalummaa babal'ise hayyoota arrabse jettee afaan Amaaraatiinis wanni nuti bara afaan Amaaraatiin si bobboo eegalleef afaan Amaaraatiin si xiqqeessuu feeneeti miti hogguu ati afaan Amaaraatiin muummicha ministeeraa xiqqeessite nama obboleessa xiqqeessuu barbaade maqataateef nulleen afaan Amaaraatiin si xiqqeessina gurra si calaw hogguu ati muummicha ministeeraa afaan biraatiin itti haasoyte nulleen tee gabbaanee baalamancaa'u saayintistuu jennee dhukkeessirraa kaasna nama akka xiyyaa qabdi Oromoon ka sodaan qabnu nama akka xiyyaa qabdi Oromoon ka xiqqoof boodan deebine nama akka xiyyaa qabdi Oromoon ka likkii keessatti ati rabbii miti ergamaa namaati miti nama akka xiyyaa ka sagaraa seenee sagaraa ba'u waan ati dogoggora taate wannummaaniin an si sodaadhuuf wannummaaniin an sin saaxilleef wannummaaniin an firee maashaw saaxilee sin saaxilleef hin jirtu Oromoon nama akka xiyyaa qabdi alhamdulillaahi ka ganda jalan deemne ka qa'ee jalan deemne ka haqa jala qofa deemu si saaxillaa jechuu nuti hin dhiisnu si maaliif gantuudha namichummaan kaleessa
ميا أورموتي يم نمكو ما في دي بس الديت ياسكي سجرا يونان كجي بنا فردا نمي جمان كليس دكتور أبي يجزي ملينة مدراش مالك غورته هذه هايو عرب سيجي أفان أورموتي في أفان أمارات إن قدي بيد يجسه أمة أمارات في دي تلفزيون سارت يجسيسه إفيفيس أمة أورموتي في دي خجارة يجسيسه نمي جي إيادره هادودي هايو تاف نمك أبو فكاته أرى إثيوبيان دوا كورونا أركتشوف ديات أبروف قدو فيانا موتوما الدنيا تيوجي مريتشو فيانا تنافو بك دوا ومشور رغايات جرا دوان كينيا كون دلغات جرا الدنيا داوجي وان كان قدو فيانا يوجي قورا قلبهم ما يوك أباتي ملي غوغو قلبي يجو أكنا مغران غوغوت يوك قلبي سي غوغويت in confidence tata to confidence in kabdo ati wago duda ati ber gazetanya da woni sinjof you are not a leader you are a journalist wa huma post godu maleati wa umu da im kabdo woni sinjof o emenna tinumne rabadori atinumne gadisa rabadori atinumne manabitu ya da khatimiti abso gageysu ya da khatimiti wani kun hundinu silalat majika namarra ya da buteti يادنا ما سنفوتي أكاكيتي شيطان كنت كيس نامي جمان إنجد أمتا أورومو دورت أمتا إثيوبيا كان دورت هايو الرب سمجي دكتور أبي إيقاتوري إدا أما دوار كنة جنان إثيوبيا نكمي دوار كتي إثيوبيا دوار كمي تركتي يجمبر هايو تا دوار كنا هلكني بوجا دلقودا هريبا دبن الرب سودا ساينتيستوتا وان كناف تتافي قدن تكي سودا بيختوتا شاخل غرغرا قدني دي بيخنا الدنيا رافي متقين الرئيس نباس نجاني هريبا دبن غتي ساني بيجلا قودا والالتوتا حيوتا انجا چوبر اتسلا ايغا دقودا وامم بيت ايغا تيسي وابوست قدو واجارم بيت ايغا مالك فدچو مالك خنوم بيت ati wata kabit wani ati beit go fandi da malaka fudu gamo e menni gurachu lamma naw jindu fe wan kada ti dama yette malaka tin gurachu tayiba du fujirti yette malaka tin gurachu jarani arina yette wan garagara tin godu wani ati dande su tana male qeyro dute madoite garansi alayya e marimansi alayya takka walla ne barati ati namantala hararge takitti milli lam sheber wallanu dide michiyo dubra baredusan khaqabso oromoti fakkastadi abba qeyro oso sinjennu qeyro me qamana ciise sakkaciistu taasiste arra malmal abate fan gabbani mana kannu jiran arra tajironni Ethiopia hundinu oromotis kasaba addadatis gabbani malaka kannu jiran ميا أوروموتي يوران كيجي غربو مخنا إساوا خنو لالا مي إساوا فدتو مالي إسوما واسام وني عجيبو تتا يندني في مالي ميغا دوما بي مالك كوما دي بجا في شنتم خمانا أورومو غرغرتة حتى خيشا كاجت سنيرا مليون جافي تربا خني أورومو دا هين كنيتو نيتو تمالي إفي مو في أيتي بتتتين ديمتا هايوتا عرب سيتيتك أي سيتي إدا سيف الرخوتون دندين يا إثيوبيا موروج دون قروب لونو بالمنچاو ساينتيستو يتصادبكو بالفو وقت ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሚሊኒየም አዳራሽ ለብልጽግና ገቢ ማሰባሰቢያ በሚሰራበት ጊዜ ምሁራንን ተሳደበ ብለው የተናገረው ባለመንጫው ሳይንቲስቱ የ126 ሀገር አማካሪው ሁሉን አዋቂ ነኝ ባዩ ባለመንጫው ሳይንቲስቱ ግራዝማች ግሪሳ ለምሁራን የተቆርቆሮ መስሎ ሲያቀነቅን የነበረው የኢትዮጵያ ልጆች መድኃኒቱን ለኮሮና ማግኘት ላይ ደርሰናል ሲባል ኢትዮጵያ እንዴት መድኃኒት ታገኛለች ብሎ በምሁራን ላይ ነው የተሳለከው ምሁራንን ነው የተሳደብከው ምሁራንን እንዴት እናንተ ዶንቆሮናችሁ እንዴት መድኃኒት ትሰራላችሁ እናንተ ነው ያልካቸው ስለዚህ የምሁራን ወዳድ ነህ እንዴ አንተ የምሁራን ጠላት ነህ እንጂ ኢትዮጵያ እኮ በታሪኳ መድኃኒት አግኝታ ለዓለም አበርክታለች የብላራዚያን መድኃኒት እንደ ዶክተር አክሊሉ ለማ
dhukkuba bilaarziyaa jedhamu እንደ ዶክተር አክሊሉ ለማ ብላርዚያ የሚባለው መድኃኒት እኮ ቀምመው እንዳንተ አይነት እብዶች መድኃኒት መቀመም አትችሉም ሲሏቸው ዓለም ተቀብሎ መድኃኒታቸው ስራ ላይ ውሎ እውቅና አግኝቷል እኮ እንዴ በመፍጠር ለምን አናምንም የምን በታችነት መመኘት ነው ማን ነምኑ ማን ገዲፍ ይፈድ ሃይ ወኒ ሙምጨ ሚኒስተር አጃለን ነበር ንደንደይ ሰዋው እንደጎዳኑ እንደበር እንደንደይ ሰኑ እንደጅራ ሀጂቡታን ነምጪ ካለ ያዮታ አፍዳበቴ ጠይቅ አረከምቲ ሀዮኒ ኢትዮጵያዳ ዶዋ ኡማ ተታፈቹ ሳኒቱ ገለቴፈቹና መንበርባችሱ አንደዋ ኡመን ጀቹት እንጅሩ ተታፈቹ ማን ሳኒቱ ኦልከኤ ሰላምታ ካን ከኑፍ ነጎሲሳ ኦሶ ኡመን ይማስኒን ፈዳ ኢትዮጵያን በረ ኦሮሞን ቡልቺቱት ዋሁን ደተሞህተ ተውን ፈዳና ኢልማ ኦሮሞት ፈዳ አቲ ኦሮሞ መኸይቱ ሲሸኩ ጅራወራን አቲን ኩን ኦሮሞ ማይ አናማ ዱጉማ ረቢቲ ሲሸኩ ጅራ ፈያኒ ቀብዳይ ወኑማን አዮቴ ጁዋር ማመት አዮቴ ቴሌቪዥን ረፍዴ ዳሎተሲ ሴናሲ ወነሲ ቴሌቪዥን ረኑ እንደገይስስኔፍ ማሊያት ሃደቴ ወኒ ቴሌቪዥን ረፍዴ አዮቴ ሴና ኢሲ ዳሎተሲ በከይሲ akkatti abbaa kheerumte akkatti sidalte waa'ee seenaa kee kanaa wanni isiin tuni naasoyneef maalii ta'ettuun shakkaa waran ansiin shakkaan maaliif haadhateemo gaafaan an dhufee ubar OBN fi ETV ayyooti jabar gaafii godhani ayyoote wannimmaan gaafiin hin godhamneef maal seenaan ayyooteetii wanni ni mamne bakki isiin itti dhalatte bakki itti guddatte abbaan isii haati isii eenyu haati ayyooteetii eenyu haati abbaa isii eenyu eessa dhalatte akkamitti abbaa keetii walit dhufte akkamitti ati dhalatte seenaa tana ayyooteetirraa dhaga'uu barbaanna afaan siirraa wannummaan ati tana gooneef rakkoo qabdaa ta'ettuun si shakku jiran atiin kun OMN nummaan kun waan saabotaajii na fakkaachuu jiran maantana saabotaajii Oromoo gabrootuu deemu eega rakkoodhaa furmaata naasoo OMN eega mootummaa jibbisiisuuf haasa'uudha mootummaa jaalachiisuu fi hujii uummataa naasoo eega waan mormii eega waan jalloo eega waan nijiraami waan nama jibbisiisuu dalaguudha waan Oromoodhaaf taa hojjechuun ta'u mootummaa amma dooktaroota tokko haati dogoggorsiisuu jirtu jira karaarraa baasuu jirtu doktoroonni kun arraan tana dirree lolaa jiran duratti ummanni qawwee wal lola arra lolli haakima mana haakima galee jira arra dirree lolaati kan lolaa jiru dooktaraa fi narsii fi ofiisaroota faarmaasistoota dirree irraa lolaa jiran arra front line irraa kan lolaa jiru doktoroonni Oromiyaa ka Itoophiyaa guutuun galatoomaa isin hin jennanuti halkanii guyyaa uummataa keessaniif ciqqachuu jirtan warri barsiisuu jirtan hundi galatoomaa warri akka dooktar Nuuraddiin faan warri dooktar Nuuraddiin Luuki Moo'eenyu galatooma ammoo gurbaa kana eeggaddaa hiree teessan ta fuulduraa isinitti hin taphatin karaarraa isin baase dooktaroota tokko dogoggorsiisuu jira waa barreessisiisa akka oosaa goosiisuu jira ammaan tana ogeeyyoota fayyaa Oromiyaa jee ogeeyyoota fayyaa Itoophiyaa jee jara kana keessaa waa barreessisisee gabbaase akka jarri kun mootummaa komaturratti dalagu jira halkanii guyyaa mootummaan Ameerikaatu bar manni gilaafsiin qabnu maaskiin qabnu jeetti iyyuu jira mootummaa Ameerikaa mootummaan addunyaa hundi rakkoo irrina haasa'u jirti rakkoo irrina biyya teenyaa haasa'uu qofa osoo hin taane akkamitti uummanni abbootiin qabeenyaa kun maallaqa walis sassaabnee hanqina mootummaan qabdu tun bajeta mootummaan qabdu kanaan meeshaa binnee uummata keenyaaf akka tamsaasuu irratti hojjechuu qabna ta'ettu hin hojjettu ati tana silaalu jira dooktaroota ijoollee xixiqqoo ganaa qacalee heegare biyya tana ministeera fayyaa ta'uu dandeessu biyya tanatti waan gurguddaa irra ga'uu dandeessu hin qancarsin please warri ogeeyyoota fayyaa baay'ee gurbaa kana jala privately waan dalaguu dandeessan Facebook irra baatee haasaa kun qixuma OMN namni laaluu na laalu jiraami namni dalaguutti hin jiraa baran nama kiyya barsiisuu irratti uummata saaxiluu irratti waan uummata kiyyaa tola haasa'uu irratti dantaa uummata kiyyaa dabarsee dhaabuu irratti gantummaa dura dhaabbachuu irratti ana malee dura dhaabbachuu irratti nu malee dura dhaabbachuu irratti diinaa uummata Oromoo wal lolchiisuu barbaadu dura dhaabbachuu irratti dalaguu jiraa miti isinis dalaguu dandeessan Facebook keessanii televiziina isaarratti isin baasee isin hin sossobin waan taane isin hin barreessisin
Internetii lixaabanaa maarree lixaabanaa ati ogeessa fayyaati internetii lixaatii fi internetii maarreeti maaltu si ga'e? Maaltu kana keessa si galche? Ati ogeessa fayyaati. Eega ogeessa fayyaa taate waamuma ogeessa fayyaa Dr. Gurmeessaa fa'a akka Gurmeessaa fa'a nagarre. Bakka ijoollee qulqulluuf waa'ee fayyaa qofa barsiistu ta'e dhiisi siyaasaa. Heegaree uummata kee bira kabajaa qabaata. Amma uummanni si ilaalu jira warra tokko tokko. Kun ergamaa Juwaari jaanii kanatti mana hedduutu jira. Tumbarree fi Juwaariitu wajjira faata jaanii natti manii jira. OMN irratti isin baasanii isinitti hin taphatin. Tumbarree fi damgiffiitii Juwaarii jiru takka nama galgala lakkaatu Juwaar bira qaxxaramtee dalayti jaanii miciyyoon ammaan tana dhiyootan OMN irra baatee achirraa guujiin akkana ta'a maarreen akkana ta'a jettee haasoftu. Aantummaa Oromummaatii miti tun. Dhiisi waan mootummaan siyaasaaf godhu jiruu fi uummata keenyaaf godhu jiru keessan seeniin ati ogeessa fayyaati waan ogeessaa dalagi. Dhaabbadhu jala mootiin girrisaa akka ifii cabetti isin hin cabsin. Gurbaan kun nama hin qabu. Gurbaan kun maraataadha. Namuma mootummaan rabbi jecha gurbaa kana Amaanu'eel Geessaan ulaala. Maaliif wanni inni fiduu danda'u hin jiru amma booda ni beeyna biyya tana waliin jirra. Waan tokko fiduu hin danda'u inni amma booda. Ammoo mootummaan fayyaa isaatiif irra akkadheeffan. Abnormaala waan ganama jee galgalan jiru. Amma fakkeenyaaf Profeesar Galataa Sixootaa. Profeesar Galataa Sixootaadhaa arraan tana wanni inni jee uummata baaraayisuun hin barbaachistuu jee. OMN umarra bee saayikoolojistiidha. Profeesara hayyuudha. Nama barate. Dheengadda Juwaar wanni inni jee uummata baaraayisuudhaan akka uummanni dhukkuba kana dheessu taasisuu qabnaa jeeti televizyiina irratti haasawaa ture. Laal gurbaa kana nama baaraayisuudhaan akka namni gadi hin baane godhu qabnaa. Karoorri inni tana jehuuf maali? Nama baaraayisuun mootummaan nurraan dhoorkina jechuurra takka uummanni deebi'u. Namni mana galuun akka agabu. Namni agabe ammas mootummaa nyaachuurra takka qabu. Balaa yaa'ii reefkaa akka dhuftu barbaade gurbaan haraaraa dhiigaatii fi haraaraa reefkaa qaba. Uummanni yoo du'e malee fayyaan qabu gurbaan. Mootummaan maali namaaf ilaalattanii? Garagaraattiin jabaatiin muummicha ministeera Abiy Ahmed. አሳክመው ይሄን ወንድማችን ባለመንጫውን ሳይንቲስት አዴ namni biyya tanaan bulchajeው an ሳይንቲስት jeedi kajiba namni biyya tanaan bulchajeው akkamitti an biyya dibbaatiite mijaan gorsaja ummata Oromootii fi ummata Itoophiyaa kajiba namni biyya tanaan bulchajeው akkamitti farata haqqoo haqqa ja akka ijoollee xixiqqootti qalaw godheetii bara meegisee waa barreessu laala haqqoo haqqa ja namichi kun fayyaan namni kamitti biyyaan bul amma Dr. Mararaan haqqoo haqqa yoo jee irraani tolti hin toltu ni fokkotti. Dr. Abiy amma ol ka'ee haqqoo haqqa yoo jee irraani tolti hin toltu ni fokkotti. Kabajamoo obbo Taayyee Danda'aadha. Hayyuun Oromoodha kagantummaan qabne haqa qofarratti dhaabbatee shanees girrisaas dhukkee irraa kaasu haqqoo haqqa yoo jee ni irraa bareeda hin jiru. He is matured. Normally da fayya qaba joollummaan qabu nama siyaasaati nama waruu xaqlaa ministeera ta'uu danda'u taa'ee akka joolletti haqqoo haqqa Facebook irraan jiru. Dhuguma rabbii isa walitti himnu. Obbo Haayiluu addunyaadhaan ijaa hin jiru. Pirezidaantii Shimallis ammas Facebook irra taa'ee haqqoo haqqa ni ijaa hin jiru. Mee ammaan tana dhuguma laal eenyu Biraanuu Naggaa san fudhadhu fakkeenyaaf Biraanuu Naggaa illee hin jaaladhu. Dubbii fi ijaa haqqoo haqqa ni ijaa televizyiina irra taa'ee hin jiru. Facebook irra taa'ee haqqoo haqqa ni ijaa hin jiru. Fudhadhu Ahmaddiin Jaban. Raayyaa Abbaa Mancaa. Sheekh Anwaar fa'a. Hayyoota ijoollee jijjiirtu tana Sheekh Ulumaayoota tana haqqoo haqqa ni jatti hin jettu ijoolleen. Hammaa fayya qabdi ijoolleen. Gurbaan fayyaa hin qabu. Please muummicha ministeeraa. This is kindly request. Kabajaanin si gaafadha muummicha ministeera obboleessa keenya Baalamancaa'u saayintistuun fayyaa qaba jee yaaduwan fayyaan isaana shakkisiisti. Akkuma reefu jee hayyoota torbaan lama dura hayyoota Abiyyi tuqe jee iyyaa ture eda hayyoota arrabsaa ture isin dawaa uumuu hin dandeessanii isin wallaaloodhaa Itoophiyaan nama dawaa uumuu kamii qabate gaafa Dr. Abiy Noobeelii argatu Noobeelii kamitti argata jee gurbaan kun. Gaafa Dr. Abiy mankoraakurii samitti ol erga akkamiin mankoraakurii samitti ol ergaa jee gurbaan kun. Gaafa Abiy waa uumuu ni dandeenya joo nuti warra waa uumuu miti jee gurbaan kun.
gaafa abiy gabbee hayyootaan hayyuu uumtu taaje hayyootaan rabsaaja hoggu hayyoonni maa sirrii badame inni farshoo quufeen rafaa dhalaa wajjin halkanii guyyaa mana keessaan boo'u dalagaan qabu dalagaan isaa feesbuuka gaazexanyaa feesbuukaati inni ganamaa galgala feesbuuka irra taa'eeti farshoo isaa quufee mana keessa taa'ee dhalaa taan naqee taan baasaa sarbaraqaadhaan naqa beekamaadha namni kaameeraa mana isaa durra daqqane an silaammoo badhaadhina faate warra badhaadhina miidiyaa addaa ta'e miidiyaa kiyya nuubiyaa irratti ni fida miidiyaa nuubiyaa irra fiduuf ta'e kaameeraa daqqannee mana isaa dhalaa seentuufi baatu qab asadaaju kaameeraa waan inni dhalaa na ixuufi baastu hunda footoo halaalaa fuutu xiqqoo harkaan naqallate malee silaa waan kaameeraa dheeraa bakka biraarraa fooqiirraa taa'ee dhalaanni mana keessa naqee baasu farshoo nama isaa bitee fidu waan kana hunda qab gootee uummata Oromoo agarsiista jechuudha. Eenyu inni kun haa barani uummanni. Gurbaan kun nama akkasiiti. Gizee muummichi ministeeraa gabbee hayyoota wanta hayyoota arrabsa. As deebi'ee maal godhamas haqa kana liqimsinee walitti himuu danda'uu qabna. Jibbaa walirraa qabnu hin qabnu. Kijibaan ammoo harka waliin dhoon gaddummaan hin daleetu tana keessa. Dhugaa walitti himuu qabna. Qabsoon teenya uummata Oromoo milkeessuudha. Qabsoon teenya uummata Oromoo injifachiisuudha. Dhukkubni kun uummata Oromoo qofa nyaachuuf akka dhufee fakkeessa ju'aara. Akka uummata Oromoo qofa Oromiyaa keessa nyaachuu dhufee. Ogguu Itoophiyaa irraa haasa'u mee uummanni afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin barreessu wal cina laala. Ta afaan Oromootii fi Amaaraan barreessu takkaa miti maanaan. Walitti dhiyaatti malee takkaa miti. Afaan Ingilizaatii fi kaaniif gisee barreessu tokkoo miti. Ta afaan Oromoo tana qimama yaa'ii keessan naqa. Akka godha ni jallisa. Gurbaan fayyaan qabu. ዶክተሮታ ሳይንቲስቶታ አዋቂዎች የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች የነ ዶክተር አክሊሉ ለማን ፈለገ ተከተላችሁ የንችላለንን የኃይል